Haya kam jirtan hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu nagaa keessanii jirtanii siniin jedhaa. Namoonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa siniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa kam jirtu jajjabaattu, jireenyi maal fakkaata? Fayyaa keessanii nagaa keessanii hara waan jabaa tokko siin jechuu dhufe jechuudha. Waan guddaa tokko waan jabaa tokko siin jechuu dhufe jechuudha. Waan kabbaadii itti muramaa kabbaadii hin jiru. Wanti kabbaadii maal jechuun eeddanii iyyuu ture hin jiru. Waan asiniin jechuu dhufe isinitti immoo sabiskiraayibii godhaayi yoo gurratti isin calaye sabiskiraayibii godhaadhaa isa kana qofa bakka waa biraati miti. Namoonni chaanaala koo haaraa taatan sabiskiraayibii bichaa okay sabiskiraayibii bichaa godhaa isiniin jedhe. Galatoma.